Tuffatee wallahi keessaan gadi ganna kaan immoo. Wallahi keessaan si tuffate. Ay mubaarak rabbiin neesin haqqi mucaa kana. Wallahi rabbiin neesin. Rabbiin neesin. Ma mubaarak neesin fuudhanii itti kenne dhowwatta. Warra isaatiif laala geeffatu. Waan si gargaaru. Waa tokkoon si gargaara dhaga'i. Dhaga'i. Warra isaatiif waan jedhee isaa wajjin rakkatnaa. Warra isaatiif wajjin waan kabajaa kee maal dhabda? Kabajaa kee utuu warri maal keessa maal hin dhowwin gabaan birrii ka'u nyaatu. Wajjin nyaataan ture maa? Maa na wajjin nyaatee wajjin nyaataan ture fedhii hunda ariitu yoo mataa ta'an dantaa siin qabuun. Hunda Fedhii mubaarak birrii isaa. fedhii ama wajjin nyaatan warra wajjin nyaate fedhii waliin nyaatu. Waliin galu waliin galu asitti waliin galu. Mubaarak irraa walii galtee dhiibattee hattuun hattuudha. Kalas ammaan booda Mubaarakiin walii gallee rakkatna. Mubaarakiin walii gallee rakkatna. Qoy kaat irraa fuuna Mubaarak irraa. Dhaggeeffadhu. Mubaarak si tuffatee ba'e isa jalqabaa si tuffatee ba'e ani maallaqa rakkadheeraa bakkeen bulaa jireenyaa walitti sii qabe ijoollee irraa Mubaarakitti birri immoo kunoo too fiidee doon beekaa birri 3,500 qoy galmeen ilaalladha. Galmeen ilaalaa qoy. Galmeen ilaalaa qoy daataa baniin galmee ilaala. Kunoo waayifaa banaan jira kunooti galmee ilaaluufanii. Birri 40,000 naawwii jabal irratti dabarseera isaa gizeenuu 10,000 abdii geetaachoo 10,000 60,000 xaayiroo 10,000 70,000 toofii deedoo 10,000 80,000 mubaarak 20,000 100 iluun 10,000 110 gooddanyaan naawwii tokko 10,000 kenne 120 mucaan 10,000 kenne sun eenyuun isa ijoollee gaafa sana namni jala jirtan isaaq jedheera isaaqiin jedheera maammee UK aaw maammee UK dagadhe ka kunoo jala jira kunoo maammee UK 10,000 kenne laa kunoo soba jedhu kunoo jala jira jechuudha kunoo maammee UK 10,000 130 maammee UK aaw eenyudha tokko kan 10,000 kenne 150 birichi gaafa sinan dagadhe Nera kuma kudan Taufik Dedo. Taufik Dedo jedheera Taufik Dedo 140 Kamair na weekend ne kamair mairi kenner. Regeras. Okay. Oh Mubarak kuma kudan kenne. Mubarak 10,000 kenne 150. Kumni 150 ni biri Itoophiyaatti meeqa Taufik? Marcos. No Marcos hin kennine miti re Marcos waan kenne natti hin fakkaatu. Ne Marcos hin kenne. Kumni 150 biri Itoophiyaatti meeqa? Kuma sadi dibashan. 3,500. Okay, anis indagana kuma shan itti dabalee tergeera. Kuma shan terra jirti jechuudha. Itti ergeera itti dabalee silallee ni muufani. Iccitiin itti ergee inni immoo fudhate miti re. Anis kuma shan itti kenne jechuudha. Kuma shan ergee laasiyana sila inni nu dheera. Kaleessa immoo ani hin argine malee gastii keessaa Amaddiin buusiin aan jedhaa ture Mubaarak. Eeganni baqatee ba'e dhugaan hima. Maaliif buusiin aan jedhe modiitara qabaa dhufee si buusee Amaddiin tokkummaa si buusee dhaqee jechuudha. Modiitara mana kana qaba. Wallaahi hin buufne immoo buusii jedhaa ture. Amaddiin immoo himatan qabaa beeksisan qaba jedhaa ture. Inni maaliif Amaddii itti naaf akkana jala deeme adda lagatu. An piroomooshinaa hojjetatu hin jedhaa akkaawuntii beeksifatu hin jedhaa Mubaarak jala deeme jechuudha. Iluu reegeera ijoollee iluu reegeera jedheera iluu jedheera. Birrii 150 jechuun birrii 3,500. Paaspoortiin meeqaan galmaa'e deedu? Dhibba afurii shantama kuma dhibba afurii shantama. 3,000 okay. 1,100 qabaa jechuudha Mubaarakiin biraanne. Awwaleen birrii kennan kenna jedheen turre kenneera awwaleen birrii san. Kennan. Okay. Maaliif 1,600 sana kennu yeroo inni bakkee bulu kanatti? Taufik wajji walii galtee dhoowwatte mucaa kana wallaahi rabbiin ni su'e. Kuma lama kanatti kenni naan harkaa itti naa galchi ganaman keessa kenni jedhee Mubaarak balaanatti buuse dhufe. Natti awwaltanu malee Amaddiin sitti awwaltu malee naa itti awwale kachumaan baaturaan qaba ammaan. Mubaarakitti sana awwale. Baabtuu mucaa kanaa maanni birrii mucaa kanaatii Toofikii fi Mubaarakiin bira jiru uummanni Oromoon gargaaru. Yoo immoo jedhisi Mubaarak amma tuffatee ba'e amma Mubaarak birrii ni kadhatu tuffatee ba'e. Rakkoon jiru kana. Amaddiin maal wayyaa tokkummaattis yeroo uummata Oromootiin gargaareera. Dalagatu Amaddiin miidiyaa irraa badee naan waadaa seenee miidiyaa irraa badee. Paaspoortii galmaa'ee miidiyaa irraa amman paaspoortii irraa bahutti amman galmaa'ee paaspoortii godhutti miidiyaa irraa badee hojii galaa jedhanis
Inni immoo Mubaarak immoo maallaqa kana nyaatee gaafa inni harkaa adabu uummanni Oromoo waan baay'ee baasu maal uummata Oromootti bitu kumaati. Itti qabsaanu qabsoo itti bananu. Okay, si gargaara. Irraa inuma kenna. Manatti banattaa suuraa isaa gad deebiftaa. Amma sa'aatii kanatti birri maallaqa miti kan si barbaachisu Ahmadiin qabsoon. Maallaqni barbaachisa tokkummaa bakkee biloonni suuraa kan deebisee argataa tokkummaan bakka bulu qabu mana hin qabu. Ani suuraa isaan fidee gad deebisa kan maallaqa kana kennutti. Laqni qaqqabne ni hote yaade Mubaarakin birree maallaqa kiyya gaafadhan fudhaa. Hin qaqqabne maallaqni ati kennite kunoo mucaan qaqqabne bar. Ahmad sin qaqqabne maallaqne? Hin qaqqabne. Okay. Kuma gudhan kenne dhugaadhuma rabbii bara kuma gudhan si kenne maammeen bar. Baay'een gade dhugaa rabbii. Amma akkam goona ree? Maal goona amma tarkaanfii nuti fudhannu maal akkamitti anoo waa'een birinya mastoqaa hojjetaa mana fooloo godhaa jenne mana fooloo godhaa hundi keessa nutti muddaa fooloo. Mastoqaa si nyaataa kun mastoqaan hojjetaa biritti nyaadhee bulu mastoqaan malee. Kunoo san namarraa si funaan yoo ta'u namatti kennite bira hafta akkamiin godha ree san namarraa si funaan. Maashi Mubaarakiin kana maal goona shiif golchaa qaba dawwalii waa mee tokko qoyi dawwala. Dawwali mee ti dawwali. Astaghfirullah. Timeme atum timeme intina karbo ke mana bek seperti beri dibba jati kan itu itu. Ahmad ne na bet kita anjir ana gafa targi ko tiap asan dari bitu ran fena bagi sur kapan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumbe ustema la gani tu mumbe bakke bulara ustema la kira mana ra khafalte malago ne mutlalan wa lulisa warbad te ade bisa kan ndu. Daf. Okay, akkas. Tibilbil mo rabilbil ena sa galgal kibte mo rabilbil. Akkas. Where are you? Ennumne. Jongola. Engon. Wala mo jale. Wallahi ennum kambirati ko. Khasan jiru bekadi dara bar sedang tidak ada rata. Kesan garina jadi argite. Kalan jiru. Mana macam mana? Wallahi Rabbi nanti cari ukur mana. Ma Rabbi nanti itu. Abu nama siapa? Rama kan Abu wallahi. Pada genggawa dua ni huti pada nanti nak ambil ber. Wallahi nanti ergai serap kat genggawa ergai tu mau komentar tu kum. Genggawa. Wallahi. Kami yung genggawa wallahi. Ergai seberapa? Rafa gata memberi. Itu barkin beradim te wallahi genggawa yusi. Gar irbagar irab te fakat. Erga Samira nafti lufte wallahi wain koti keti tu matera makaku wain makaki wa mugara bodde na sodat ashada ta de mi gara bodde La ilaha illallah. Sampai ini macam mana? Ilmu kabdu ilmu dah mana kabdu? Amma kira fahira dengan dia gawas tu kusat tegal ada bini ko tu itu ruza bete seti dah tu bini bete seti dah tu. Allah berra usik be. Anamiti jurusan nanti begam tu mai kabdu. Tu ke sih biasa julle na tu ren seti ro sani gimti jimma. Farajin. Nami me kai turun nan masa shira boy turun nan gapa kana khasra wa turun namiti harre begam ko wallalte. Ini akka mara tu bakti tibaran datena katte miti. Jazakan ke rabbin ilmu ke chisi pada bisu jara malaka kan ko sibira juru na dewi sam. Wan sibira juru hak kan ko na ken. Yuna ke udah temu ambasi nama sih udah itu pas sekali bicara kisah. Biota terus bagi saya belum kamu tekan dalam kubah kapan nanti. Mau cuma aku mana kapan? Sekali. Indra kata bud. Rugu maruta gafai rugu satu anak tena bitu ada nambi tege tera file Mubaraki. Baru udah BTV. Keki BTV. Keki na BTV nan. Keki saya nak Bilbil amma soto bilbil. Bilbil. Amma serra bilbil ada gaya satu sekali. Mari ruzanya tege beta. Keki saya nak jadi baru tu kumane ke bawah sini. Keki nyate ruzanya tege. Ruza luku. Keki saya nak BTV nanti. Keki emang tege BTV. Keki surat ini. La rukubat. Ini sana rukubat. Mana saya nama? Keki saya nak nanti nama BTV sih. Ini rukubat. Anti Ahmadi mana tekan lebani tu teh cudat. Wallahi. Kanto ko mas toka wa ige seo jachi se na Mubaraki. Bar dimin apa manu ni aci sera bar dimin tipsi. Ini nyade ram. Mungkin nyade ni jirum.
Birrii Inni biluma suuraa nyaatataa sila. birrii taafite birrii qullaa borsaa qullaatti naafise obboleessu maraachuu malee wanti naaf hin jiru warri. Amma isa bira taa'e. Sima raafuu dhangaan jedhu. Fijeedha. Masooqaa yoo jedhame jedhan masooqaa akkuma kana Bilbili hojjeta itti bara. bilbili itti bilbili. No. Mati oolaa gurra gundoo afaan kana irraa qaba. Ishee jira isaan jiru dhaabeera. Ilaa. Itti Laa waan bilbili. Sagalee itti qabammas. Akeekkachiisa akeekkachiisa. muumee dhaggeeffatutti hima. Tokkoffaa makkee mul'ata lammaffaa biyyi kan keessatti yookiin obboleessi yookiin obboleettiin qabu ijoolleen oromummaa namummaa na gargaaree si nagaaniiru. Oromoon fayyaansitti duruudhaan jiraa kan kee balleessitti quba qabaadha. Lamuu akka itti gadi baatee abaaboo godhattu hin jiru. Sigalee giftii illee namni sitti kennu hin jiru. Birii kan kun nyaattee na jechuudha. Namni abaaboo tokko sitti darbu hin jiru quba qabaadha. Irra rakkattaa maallaqa kan kooma galchifatu kottu gastii tokkummaarra jira. Kottu rakkattaa booda walaa laa dhaggeeffadhu beelessitti buute akka qabnu loluutu rabbii samaayiidhaan dacheedhaan garagalchee beelessitti bu'a. Ati immoo geemiidhaan jiraatta nan beeka dalagaan kan geemiidha. Sigalee hojii tokko hin qabdu. Karaan illee sitti cufamee jira. Rakkattaa kottu gastii tokkummaarra jira kottu. Tuu biddeen sitti cufamee. Laa uummata keenya. Namni kumni afurii dhibbi tokko jirtan kun min allabbat istii fooloo binne daraara. Fooloo godhaame mana kuma. Uummata keenya fooloo godhaatti mana fooloo godhaatti dhaggeeffadaatti hima tokkoffaa waliin itti himu mubaarikii yoon dhufee akka kiyya baase tuqina isaanii darbaan yoon inni kummoo darbin borri rakkataa gaafa rakkatee niyyuu gadi bee kadhata maaliif karaan cufamee jira uummanni dubaay dhufaan jiru. Fooloo godhaan hime tokkummaallee gadi qabaati miliinaa qalu. Uummata fiqirii galatoomaa wallaahi. Yaa gastii irraa fuula gochuun dagatinaa manallee fuula godhaa. Mubaarik dhufuu didee shukutii ol galchaa. Baarikitti dawwaluwaan. Tidawwalaa waamaa. Sagalee sii qabeera qoy sagalee qabeera Mubaarik. Qoy sagalee sarkifanna. Deemee afur qofanii. Ana beekamsiisii kenne uummatatti si fide nafsi balleessa. Laa Natu si balleessa. nasi balleessa anan beekamsiisii fidee anatu si balleessaa jedhaadha ijoollee kan qabsaa olee. Ayyee. Namicha karaalee binni nanaa tokkoffaa asin balleessa quba qabaadhu. Karaan sitti cufameera. Dalagattee nyaachuutti kaampaanii dandeessu garaan kee guddaadha. Kanaaf abaaboo godhattaa kana maa galgala gahee biyya teessee. Ammaan boodatti nam tokko abaaboo tokko sitti kennee naannatti birii kan godhowwannaan teessee ni ilaalta namni leenca tokko sitti gadhiisu hin jiru nama abaaboo si kennu hin jiru. Kana quba qabaadha. Yoo itti garsee tokkummaa dhuftee tokkummaa dhiifama gaafattee maallaqa kana hin galtiin balaa samaadhaa sitti tarcaa quba qabaadha. Kanti qabeen. Bilbili jala bilbili jala Gara bilbili. bilbili ammas. Ilaali. Dhaggeeffatu. Barfatame mera bar. Maal rabbiin mubaarikiin kana miskiina rabbiin qallaqe bu'imu. Miskiina bar kanaan mooraa keessaa waan qabu. Dhugaa ma sitti hima. Wallahi dhugaa ma hima. Garaa keessaa waan qabu borgona mana kaadhamu. Amma yaa bisara. Tokkume garaa kee dibbilii kana dheettee kun istiraakshanii hojjechuutti kan. Awwatiin itti kusaree namarri. Eenyu godhaa? Itti bilbili jala bilbili jala bilbili. Kabajaadhaan seegaara. Nabaan akkaawuntiin kee nabaan ishee piraayiveetii jira akkaawuntiin kee ture. Waan hin nyaadhe dhugu maallaqa ofirraa hin qabu. Masooqiyaa birii 200 birii 300 hojjetaara. Uummanni Oromoo guyyaa 2-3 na bultanii bakkeetti na yaaru. Ani immoo namaati. Yaa Mubaarak yoo dhuguma gadi baatee keeshaa hafee maskiidaa taa'ee kadheetti malee namni abaaboo tokko sitti kennu jiru karaan cufamee jira. Beellisi tarcaa ilmoo guddisaatti dafii kottuu dhiibama tokkummaa qabaadhuuti maallaqa kan galchi. Yoon galchi duraati immoo balaan samaadhaa sitti tarcaa quba qabaadhu. Akkas. A ver. Ya.